sammuu takka hoobaasa tokko namni jiraachuu ni danda'a. Faranjiin tun nama gurraacha kanaaf gatii hedduu kennitu. Haadha sammuu qabdu qaba. Sarjariidhaan sammuu takka baasuu jechuun subhaanallah. Neuroscientist. He was a neurosurgeon. Neurosurgeon jechuun ganda sammuu baqeessu jechuudha. Nama gurraacha. Faranjiin tun nama gurraacha kanaaf gatii hedduu kennitu. Ammallee waanuma jiru jechuudha. Nama gurraacha. Maashaallah haadha sammuu qabdu qaba. Jechuun ka ilmoo isiitiif yaaddu jechuudha. Isiin nama baratee miti. Ilmoo isiirratti hedduu lafaateeti akka fudhatu godhatu. Barateeti adda iddoo sadee maal ta'e neurosurgeon. Neurosurgery irratti waa'ee sammuu isii hedduu akka saayinsiitti sammuun lama akkasii barannee amirgaatii fi abitaajaati. Rabbi ajaa'iba kanatti uume sammuu keessa. Waraqaa irratti ni jirti saayinsiin isii katabamtee waan tokko sammuu takka hoobaasa tokko namni jiraachuu ni danda'a waan jedhamu jechuudha. Nam tokkollee laalee dalagii hin beeku. Katabbiidhaan jira. Sammuu tokko namni jiraachuu ni danda'a waan jedhamu jechuudha. Surgery is one of the difficult surgeries. Waa'ee nama cinqu jechuudha. Maaliif waan hedduu tolchuufeeti surgery san godhuudhaaf. Waa'ee hedduu mijaa'uu qaba. Kanaaf jecha nam tokkollee san godhee beeku addunyaa irratti akka addunyaatti jechuudha. Kanaaf ilmoo xiqqoo tokko ganduma dubbii keenya beekuuf ofii na godha. Seizure qabdi. Dhukkuba gaggabaa kana jechuudha. Dhukkubni gaggabaa sammuu keessatti electrical disturbance fide jira. Kanaaf sammuun tokko sammuu tokkorraa ol electrical activity isaa guddaadha. Haa muramee haa bahuu jira. Tokko maal haa ta'u? Haa bahu sammuun tokko feesisu jira bakka. Maaliif? Qoricha jiruunis waan hundaa'u qaqqabu electrical activity isaa adda adda bada. Kanaaf jecha isiin akka jiraatu jireenya fooyyee akka jiraachuu dandeessu irraa haa bahu jira. Eenyu baasa? Sarjariidhaan sammuu takka baasuu jechuun subhaanallah. Hedduu waan nama cinqu jechuudha. Kana Dr. Stephen namticha gurraacha jechuudha. Gandi adiin haga qabee laalu sani Rabbi subhaanahu wa ta'ala beekumsa kannee fi sammuu cinaa baase. Sammuu cinaa baase. Sammuu cinaa taate ammallee ni jirti ilmoo san jechuudha guddattee nama guddaa taate. Maal keessa dhufa? Beekumsa keessaanii jechuudha. Beekumsa keessaanii laffa'uu keessaanii waan lafarraa dhufuu miti jechuudha. Waan lafarraa dhufu jechuudha. Kanaafuu beekumsa jechuudha. Sammuun hanqam dalagaa waan jiru. Waa'ee ajaa'iba Rabbi sirra kaa'isan. Waa'ee ajaa'iba sirra kaa'isan jechuudha. Tafakkura waan itti gootu. Waan hundaa'u waan addunyaarra jiru. Waan namni itti dhiyaatu danda'u hundaa'u kan itti dhaqqabatu jechuudha. Kanaafuu sammuun isinirra kaa'ame kun waan xiqqoo miti.